Kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota keenyaa Qophii keenya mata dureen isaa sirna gadaa jedhu kutaa itti aanu haala armaan gadiin qabannee walitti deebineerra. sadarkaa gadaa. Sadarkaalee kunniin kan namni Oromoo ta'e tokko seera gadaa keessatti hammatamuun dhalootuma isaa irraa kaasee hanga lubbuun jirutti keessa darbuu qabudha. Tokkoffaan dabballee yookaan daa'imman. Dabballee jechuun sadarkaa gadaa isa jalqabaati. Sadarkaan kanatti wanti adda isaan godhu keessaa tokko haala rifeensa isaanii itti muratan yoo ta'u, bareedina addaa ta'e kan qabudha. Sadarkaa kanatti itti gaafatamummaa gurguddaa fudhachuu waan hin dandeenyeef maatii isaaniin faaruu yookiin sirba daa'imman umurii kana keessa jiraniif ta'u faarsuu akka shaakalan taasifama. Sadarkaa itti aanutti ce'uuf gaammee yookiin guduruu isaanii buufatu. Lammaffaan gaammee xixiqqaa. Isaan kun ganna 9 hamma 16 kan jiranidha. Sadarkaa gadaa isa lammaffaa yoo ta'u, itti gaafatamummaan itti aanu fudhachuuf sirna maqaa moggaasuu yookaan maqaa baasa adeemsisuun kan beekamudha. Umurii kanatti ijoolleen kun yeroo itti waa'ee seenaa fi aadaa sabaa barachuu eegalani. Akkasumas leenjii waraanaa fakkaatanidha. Kanaafuu sadarkaa kana keessatti ijoolleen kun seenaa, hibboowwan, oduu durii, geerarsaa fi sirboota aadaa baratu. Dabalataanis gogsii, fardaa, utaalchoo dheeraa fi ol fagoo ta'an akkasumas fiigicha qaxxaamuraa shaakaluun jabeenya qaamaa akka horatan taasisuun ergamaa gara fuulduraaf qopheessuudha. Hordoftoota keenyaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Hanga qophiilee kan biroon walitti deebinutti nagaan nuuf tura.